jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota Nasrii Tech and Tips. Har'aan tana kan inni isinii qabadhee dhufe YouTube chaanaalii maallaqa hojjetu bakka feetan teessanii viidiyoolee garaagaraa mata duree barbaaddaniin irratti hojjechuu dandeessaniin haala salphaa ta'een akkaataa YouTube chaanaalii akkasii itti hojjettaniin isin garsiisa. Na waliin tura. Jalqaba gara appilikeeshina YouTube keenyaa seenna. Erga gara appilikeeshinii YouTube keenyaa seennee booda bakka jettu tana xuyne jechuudha. Bakka jettu kana erga xuyne booda akkanatti maqaa keenya nuu fide jechuudha. Erga akkana nuu fide booda bakka piroofaayilaa keenya kana create channel tajettu tana as bira xuyne jechuudha. Create channel tajettu tana erga achi bira xuyne booda san booda maqaa barreessina jechuudha. San booda name hajoo kana xuyne jechuudha. Name hajoo kana erga irratti xuyne booda kanan nuu fida maqaa duraan jiru jalqaba jiru ni hayna. Maqaa feetan maqaa YouTube chaanaalii keessan mata duree keessanii wal fakkaatu mata duree viidiyoo waa'ee dalaguu barbaaddanii waan hojjechuu barbaaddanii wal fakkaatu maqaa akkasiitti asirra barreessitan jechuudha. Name hajoo kana irratti anas biratti akka chaanaala lammaffaa nama banatutti haa godhu Nasrii Tech and Tips jee akka nama chaanaala lammaffaa banatu haa godhu. San booda dan jennaan jechuudha. Dan erga jenneen booda san booda save hajoo kana xuyne jechuudha. Save hajoo kana erga xuyne booda hunoo akkana nuu fida jechuudha. Kanatti erga nuu fide booda create channel hajoo kana xuyne jechuudha. Create channel hajoo kana erga xuyne booda garana nu deebisa. Garana erga nu deebise booda ammas deebinee gara fuula kanaatti deebina jechuudha. Amma barreeffama reefu achi barreessine mata duree chaanaalii keenya Nasrii Tech and Tips gamasi jennee barreessine san nuuf fidee jira jechuudha. Reefu maal ture? Nasrii yaanga hajoo ture. Amma garuu Nasrii Tech and Tips hajoo nuuf fidee jira jechuudha. Erga akka xuyne booda ammas view channel hajoo kana bakka tana xuyne. View channel hajoo kana erga xuyne booda akkana garana nu fida mallattoo akka qalamaa tana xuyne jechuudha. Mallattoo akka qalamaa kana erga xuyne booda piroofaayilii nu gaafata jechuudha. Piroofaayilii fi baanarii nu gaafata jechuudha. Haaluma salphaa ta'een ammas akkaataa piroofaayilii fi baanarii maqaa YouTube keenyaatiin itti hojjennuun isin garsiisa. Ammallee anuma waliin tura jechuudha. Jalqaba gara appii kanaa deemna. Appii kana Play Store yookaan App Store irraa buufachuu dandeessanii Canva jedhama. Gara appii Canva kanaa deemna. Gara appii Canva kanaa erga deemnee booda san booda Google account teessaniin sign up gootanii jalqaba garuu erga sign up gootan booda akkanatti isinii fida. Erga sign up gootan booda akkanatti isinii fida. Hoggoo akkatti isinii fide booda AI hajoo laal as bira AI hajoo kana xuyxanii AI hajoo kana erga xuyxan booda describe your idea hajoo kana erga xuyxan booda akkana jettanii barreessitan logo for profaayila hojjechuuf jechuu logo for Nasrii Tech and Tips jeetin mallattoo bakka speakera duraa tana tuqa jechuu. Mallattoo bakka speakera duraa tana tuqa. Erga mallattoo bakka speakera duraa tana akkatti tuqee booda logoolee as gadi naa tarreessa jechuudha. Logoolee as gadi naa tarreessa. Akkatti
naa tarreessaa. San booda akkatti garana asoofne jechuudha. Garana asoofnee logoolee tanneen keessaa ta barbaanne filanne jechuudha. Logoolee tanneen keessaa ta barbaanne filanne jechuudha. Amma fakkeenyaafan tana haa filadhu. Tana ergan akka tuqee booda use canva kajoo kanan tuqaa. San booda use canva kajoo kana ergan tuqee booda san booda mallattoo daawuloodii gara gubbaa jirtu tanan tuqa jechuudha. Mallattoo daawuloodii gara gubbaa jirtu tanan tuqa. Ergan akkasiis mallattoo daawuloodii tana tuqee booda akkanatti daawulood naa godhaa jechuudha. Daawulood naa godha jechuudha. Amma loogoo hojjenne kana gara piroofaayila keenyaa deemnee haa gunnu jechuudha. Loogoo daleene kana gara piroofaayilaa keenyaa hogguu deemu mallattoo akka kaameraa ta jidduu tana xuyna. Erga mallattoo kaameraa ta jidduu tana xuyne booda kunoo akkuma xuyneen nuu fida jechuudha. Loogoo san irratti xuyna. San booda save as profile kajoo kana xuyna jechuudha. Save as profile kajoo kana xuyna jechuudha. Save as profile kajoo kana erga xuyne booda kunoo akkanan nuu fidaa jechuudha. Ammas deebinee baanara hojjenna jechuudha. Amma kan nuu hafe YouTube keenyaaf baanara hojjechuu. Ammas appuma reefuu san appilikeeshinuma reefuu san keessa deebuudhaan baanara hojjenna. Ammallee bakkuma reefuu san AI kajoo san tuquudhaan describe your idea bakka joo hogguu xuynu san booda akkana jennee barreessina. Banner for nursery teach and tips YouTube channel jenneet mallattoo speakera duraa tana akkanatti xuyna jechuudha. Mallattoo speakera duraa tana erga akka xuyne booda kunoo haaluma agartan kanaan as gaditti nuuf tarreessa jechuudha. As gaditti akkana nuuf fidaa. Kunoolaa haaluma agartan kanaan as gaditti akkana nuuf fidaa. Nuti immoo kakeessaa nutti tole jechuudha. Kan inni hojjete kana kakeessaa das nu jee ilaallanneeti buufannaa jechuudha. San booda kakeessaa nutti tole irratti xuyna. Ediitis godhuun ni danda'ama. Yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo biroo isiniif hojjedha. Wantoota barbaanne itti ida'uu fi irraa hir'isuullee ni danda'ama. San booda use canva kajoo kana xuyna. Use canva kajoo kana erga xuyne booda mallattoo daawuloodii tana xuyna. Mallattoo daawuloodii kana erga xuyne booda akkanatti xiqqoo nu eegee akkanatti nu bu'ee jira jechuudha. San booda gara YouTube keenyaa deebina. Appilikeeshinii YouTube keenyaa gara appilikeeshinii YouTube keenyaa erga deemnee booda mallattoo kaameraa tagamanaa tana xuyne jechuudha. Mallattoo kaameraa tagamanaa tana erga xuyne booda choose from your photo kajoo kana erga xuyne booda kunoo kareefu hojjenne san as bira nuu fida jechuudha. Reefuu hojjenne san as biratti erga nuu fidee booda akkanatti irratti bakka barbaannetti irra sirreeffannee save kajoo kana xuyne jechuudha. Save kajoo kana erga xuyne booda kunoo haaluma amma agartan kanaan nuu fidee jira jechuudha. Piroofaayiliin keenyaa fi baanarri keenyas hojjetamee xumuramee jira jechuudha.
Amma maaltu nuu hafa? Ammas bakka mallattoo akka qalamaa tana erga xuqne booda description kajoo kana barreessina jechuudha. Descriptioniin kun maaliif nu fayyada yoo jettan, chaanaalii keenya, waa'ee chaanaalii keenya, ibsa waa'ee chaanaalii keenya, chaanaaliin kee kun waan irratti hojjetu yookaan viidiyoo waa'ee ati hojjettu asirratti ibsuu qabdaa jechuudha. Haala namatti toluun, haala yuutuubnis hubatuun, yaada bareedaadhaan asirratti ibsuu qabdaa. Ammas dabalataanis linkiilee tiktookii, feesbuukaa, instaagiraamaa fi wantoota garagaraa kan qabdan as jalatti akka fooloo si godhanii fi as jala kaa'uu dandeessanii. Ammas erga yaada waan barbaadan hunda achi irratti ibsitan booda seef kajoo san xuqxanii jechuudha, xumurtanii jirtanii. Viidiyoon irraa kana fakkaataa. Chaanaalii kana ammas laayik, sheer, sabiskiraayib godhaadhaa. Wal haa guddifnuun jaa. Galatooma.